Oh my god! Kun kaameraa S21 Ultraati. Akkamitti kaasasa jedhuu fi sin ajaa'ibaa waan nuti fuula koo irra jiru akkatti mul'atu ilaala. Baay'ee nama ajaa'iba, baay'ee nama ajaa'iba. Yoo achi fuulduratti garagalchine immoo akkam ta'a kan jedhu kana yoo ilaalle fakkeenyaaf amma barreeffamoota gamarra jiran yookaan nama achi gama sana keessa jiru amma meeqaatti zoom gochuu dandeenya? Meeqaatti zoom gochuu dandeenya? Amma foon kukkutaa jira namichi ani asin jiran an argu. Tokkommo callisee deemaa jira lamman inni irraa fagaatee jiru ilaalaa amma inni irraa fagaatu garuu. Amma mucaan kun fakkeenyaaf jarri kun maal akka isaan hojjetan as taa'ee waraabuu ni danda'a. Kuni 14 irratti fudhatee deemee dudubbatanii maal jedhanii ajaa'iba ajaa'iba. Mee kaameraa sararaan qulqulleessa duubarraan. Mana keessaan kun mustaatii keessaan ilaalaa jirtu. Okay. Oh my god. Narsiti. Oh my god. La akka isheen itti aarsitu. Namni nama mana gaatedha. Intalli kana fakkaattu. Ayyuu anaa nyaatu. Anaa nyaatu. Anaa nyaatu. Anaa nyaatu. Anaa nyaatu. Anaa nyaatu. Aarfattee kaate. Sokkite. Kana egaa kaameraan S21 Ultra sin ajaa'iba. Sin ajaa'iba sinitti himuu hin danda'u. Akkamitti akka isinii ibsuu hin danda'u. Yoo barbaaddan koo taatee bitadhaa. Odaa elektirooniksii jira. Qulqullinni isaa amanamaa. Malee akkasii fuulduraanis akkasii fuulduraan zoom gochuu hin danda'u. Yookaan yoo garuu maanni rizooluushinii isaa yoo jijjiirtanii zoom gochuu danda'an natti fakkaata. Xiqqaa yookaan guddaa kanuma qofa qaba fuulduraanii. Duubaan garuu ajaa'iban isinitti himaa.